Inverse head and the shoulders jechuun chaartii paatarnii piraayisiin duraan daawun tirendiirra yookaan immoo beerichi istiraakchariirra ture sanbooda gara buulishiitti yookaan immoo gara ap tirendiitti jijjiiramuudhaaf akka deemu nutti agarsiisu ta'ee piraayisiin iswiingii lowulee garaagaraa sadii uumee iswiingii lowuu inni jidduutti argamu iswiingii lowulee bitaa fi mirgaan jiranii gadi yookaan gabbu'ee mul'atu ta'ee fi zooniin duraan rezistaansi zoonii turtee kaandil bodiidhaan gara olitti erga bireek ta'ee booda piraayisiin gara fuulduraatti gara olii akka deemu nutti agarsiisuudhaan chaartii paatarnii nuti himu akkasiitiin inverse head and shoulders jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asitti piraayisiin iswiingii lowuu kana bireek godhuun daawun tirendiirra ture asitti illee iswiingii lowuu kana bireek godhee daawun tirendii agarsiisee iswiingii lowuu kana bireek godhuun daawun tirendii agarsiisee asitti illee bireek godhuun daawun tirendii agarsiisee sanbooda dhufeeti asitti iswiingii lowuulee garaagaraa habba sadii nutti agarsiisee iswiingii lowulee sadeen kana keessaati immoo iswiingii lowuun inni jidduutti argamu kun immoo gabbu'eetiin mul'ate gabbu'ee mul'ate kanaatiin head jennaani sanbooda zooniin duraan rezistaansi zoonii turtee fi amma immoo gara saappoortiitti jijjiiramte kun bakka kanatti kaandil bodiitiin yoo karaa oliitti kiloos taatu taate bakka kanarratti baay'ee poosishina seennee istooppiloosii immoo kaandilii kana jala yookaan immoo iswiingii lowuu bakka kanatti uumamte kana jala istooppiloosii kaa'uudhaan teek piroofitii kiileevelii fuuldura kana keenya kana jiru taargeet goone naannoo kanatti teek piroofitii erga kaannee booda piraayisiin bakka kanarraa ka'ee gara oliitti akka deemu chaartii paatarnii nutti himu kanaan inverse head and shoulders jennee kan lafa kaa'uu dandeenyu ta'a jechuudha. Isaan kana immoo fakkeenyaatti yoo ilaalu ta'eef asitti fakkeenyaaf piraayisii maal godhee bifa kanaatiin iswiingii lowuu bakka kana jiru kanallee biree godhuudhaan iswiingii lowuu bakka kana jiru biree godhuudhaan bakka kana jirullee biree godhuudhaan bifa kanaatiin yeroo dheeraadhaaf maal godhaa ture yeroo dheeraaf daawun tirendiirra ture jechuudha maarketiin. San booda asitti maal godhee iswiingii lowuulee garaagaraa takka iswiingii lowuu lama iswiingii lowuu sadii uumee jechuudha. Kana booda iswiingii lowuu asitti uumamee fi iswiingii lowuu karaa mirgatti uumamee fi bitaan uumamte kanarraa wal bira qabnee gulaallu iswiingii lowuun bakka kanatti uumamte kun gara gadiitti fagaattee argamte jechuudha. Kanaafuu asitti maal jechuu dandeenyaani inversi head and shoulder chaartii paatarniin nuuf uumamte jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. San booda piraayisiin zoonii kanarratti maal turte rezistaansi turte jechuudha. Rezistaansi ta'uusaa maaliin beeknaa yeroo garaagaraa si'a sadiif asirraati rijeeshiin uumamee asirraati si'a sadiif dhuftee rijeektii godhee bakki kun dhufee gaafa kaandil bodiitiin gara oliitti dhufee rijeektii ta'uu bakka kanarratti inverse head and shoulder paatarniin uumame jennee waan fudhannuuf zoonii kanarratti baay'ee poozishinii erga seennee booda istooppiloosii iswiingii lowuu bakka kana jirtu jala istooppiloosii keenya erga keenye booda teek piroofitii immoo kiileevelii fuuldura keenya jiru kana taargeet godhannee naannoo kan akka teek piroofiitiitti fudhannee asirratti erga baay'ee seennee booda piraayisiin bifa kanaatiin gara oliitti deemee teek piroofitii keenya akka inni smaash nu godhu chaartii paatarnii nutti himuun inverse head and shoulders chaartii paatarnii jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu ta'eef immoo bakka kanatti piraayisii maal godhe naannoo kanatti iswiingii lowuu kana gara gadii biree godheeti daawun tirentii agarsiisee asirratti illee iswiingii lowuu kana bireekin godhee asirratti illee biree godheeti maal godhaa ture daawun tirentii irra jiraachuu isaa nutti agarsiisee jechuudha. San booda piraayisiin dhufeeti bakka kanatti iswiingii lowuu garaagaraa habba sadii nu uume isaanawwan sadan kana keessaati immoo iswiingii lowuun ishiin jidduu jirtu kun loowastiidha jechuudha gabbuutee argamtee erga akkasitti ishiin kun gabbuutee argamteetii booda zooniin duraan fuuldura kanatti rezistaansi zoon taatee asirraati reaakshiniin daawun tirendii agarsiifamaa ture kun bakka kanatti kaandilii kanaatiin gara oliitti bireek waan taateef jecha zooniitti kaandiliin itti bireek taate kanarratti baay'ee seennee istooppiloosii immoo kaandilii kana jala yookaan immoo iswiingii lowuu kana jala kaa'uudhaan teek piroofitii keenya kiileeveliilee fuuldura kana jiru kana taargeet goonee naannoo kanarratti teek piroofitii kaa'achuudhaan piraayisiin asirraati gara oliitti haala kanaan akkam gara oliitti buulish istiraakcharii yookaan immoo aap tirendii akka agarsiisu chaartii paatarnii nutti himu kanaan inverse head and shoulders jechuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Asitti ammas fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu taateef piraayisiin bifa kanaan iswiingii lowuu kana biree godhuun gara gadiitti deemaa ture. Asii dhufeetti iswiingii lowuulee garaagaraa sadii nuu kanne iswiingii lowuulee sadeen nuu kanne kana keessaati iswiingii lowuun gara gadiitti ergamte kun loowwasti taatee ergamte gara gadiitti ergamte kun loowwasti waan turteef san booda zooniin duraan bifa kanaan gara gadiitti rezistaantii turte asitti illee rezistaantii turtee fi naannoo kanatti illee rezistaantii turte kun kaandil boodii kanaatiin gara oliitti waan bireek taatee jirtu kaandilii kanarratti baay'een seennaa
Stop loss keenya immoo swing low kana jala kaa'uun take profit keenya immoo key level fuuldura jiru kana target godhuun price as booda gara olitti haala kanaan akka deemu anticipate goonee trade keenya fudhachuu kan nuti dandeenyu ta'a jechuudha.